dubbisuuta eegan isaanii mi'eeffadhe anaa nyaatu yaa lammii anaa nyaatu yaa qomoo kan kana argee callisu si taajjabe Oromoo waa imimmaan gaabbii buuse warra gube otoo hin taane warra argee jal'ise Oromoof gadoo kuuse ilmaan gudeeda Oromoo kan gudeedhaan raayyaan ittisa biyyaaf woboon bosona jirtan kutaa Oromoo keessa iddoo feetas jiraattu ilaalcha siyaasaallee kan barbaadde qabaadhu kiristaanallee ta'e yoo feete islaam biyya keessas jiraadhu yoo feete immoo baargam dhaaba siyaasaa feete paartii kamis deeggan eenyummaa walitti qabnu waa hunda caaluufan kana hubachuu qabu ilmaan Oromoo marti qabsoon siyaasaa tartee tan eenyummaa irra jirti eeyyee akkam dhage power off waliin waliif o'a juudaan afaan hin beekne osoo waliif rifatu asatti kamiin obsite foon kee jiraa gubatu mee akkamiin obsite na dhageessifti maa Jacotinan